Apa jirtu? Mancasa kabruma jirtu. Tidak beli semua jirtu. Sodaatini malee sodaatini nani sodaatini. Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo guddaa argachuu isaa beeksise. Akka gabaasni hooggansa Waboo zoonichaa mul'isutti bitootessa 21 bara 2026 irree fi gaachanni saba Oromoo Waboon aanaalee 3 keessatti injifannoo cululuqaa argamsiisuu danda'eera. Haala kanaan godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Adaa Bargaa, Meettaa Roobee fi Meettaa Walqixxee keessatti lolli guddaan gaggeeffameera. Ona Adaa Bargaatti humni reebduu loltoota diinaa magaalaa Mogoreerraa ka'uun gara Meettaa Roobii fi Meettaa Walqixxeetti meeshaalee gurguddoo akka zuu qabatee fiigaa ture bakka ulaa goraa fi ulaa tuulii jedhamu gidduutti haleelamuun meeshaalee hunda waliin daaraa botoroo ta'uun isaa gabaafameera. Tarkaanfii kanaan loltoonni diinaa 32 yoo du'an 28 immoo madoo salphaa fi cimaan adabamaniiru. Akkasumas loltoonni 11 booji'amanii harka Waboo jiraachuun isaanii qondaalonni zoonichaa beeksisaniiru. Walumaagalatti gama injifannoon qawwee akaama 21 hidhannoo guutuu waliin qawwee duubatti hafaa 4 gumbiin rasaasaa fi dookumentiiwwan garaagaraa dugda diinaa irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Dabalataan zuun tokko konkolaataa oraalii 2 waliin barbadaa'eera. Haala wal fakkaatuun guyyuma kana aanaa Meettaa Roobii ganda Faallee keessatti tarkaanfii cimaa irratti fudhatameen loltoonni diinaa gandicha buufate hundi gariin yoo du'an gariin immoo madoo dandammii hin qabneen adabaman. Haal kanaan loltoonni 16 yoo ajjeefaman 9 immoo madaaniiru. Dabalataan loltoonni 4 fayyaa isaaniitti booji'amuun harka Waboo jiraachuu isaanii ajajoonni Waboo zoonichaa beeksisaniiru. Gama injifannoon qawwee akaama 13 gumbii rasaasaa 26 fi dhodootuuwwan akka F1 fi ragaawwan adda addaa diina irraa hiikamuun dantaa qabsoo Oromoof ooleera. Bifuun kanaan ona Meettaa Roobii magaalaa Laga Roobii keessatti tarkaanfii Waboon diina irratti fudhateen kaampiilee mootummaa 2 guutumaa guutuutti dhuunfateera. Haleellaa irratti raawwatameen loltoonni mootummaa 58 yoo ajjeefaman 45 immoo madaaniiru. Loltoonni diinaa 22 booji'amuun harka Waboo akka jiran ifoomeera. Gama injifannoon qawwee akaama 28 hidhannoo guutuu waliin qawwee duubatti hafaa 10 isnaayipara tokko hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Lola itti fufiinsa qabuun ona Meettaa Walqixxee ganda buufaa caffee iddoo addaa kaampii Wagiddiitti tarkaanfii diina irratti fudhatameen injifannoo boonsaan argamuu isaa hooggansi zoonichaa beeksise. Tarkaanfii kanaan diina irraa kan du'anii fi madaa'an hedduu yommuu ta'an kanneen booji'aman immoo loltoota 31 akka ta'e gabaafameera. Gama injifannoon qawwee akaama 56 hidhannoo guutuu waliin PKM 1 isnaayipara 1 midhaan qonnaan bultoota irraa saamamee kaampiitti walitti kuufamee ture kuntaala 55 maallaqa uummata Oromoo irraa saamamee ture qarshii 150 laappitooppii 2 raadiyoo qunnamtii 2 fi dookumentiiwwan adda addaa dabalate diina irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Uummanni Oromoo injifannoo argame kanatti gammaduu isaaniin hanga qabsoon Oromoo galma gahee walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti waan dandeenyuun Waboo cinaa ni dhaabbanna jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Walumaagalatti loltoota diinaa irraa kan du'an 130 ol kanneen madaa'an 82 ol yoo ta'an booji'amtoonni immoo loltoota 58 ta'uun ifoomeera. Injifannoon uummata Oromoof. Sodaatini malee sodaatini nani sodaatini.